jaalatamaan ummanni safuu fi duudhaan dhalate ummanni waan haasa'uu fi waan hin haasofne adda baasee beeku haasaan koo kan har'aa kuni isin hin ilaallatu isinis hin dallansiisin. Hin qaanfattanii maqaa arsii baafattanii gaafa afaan bantan amma akka keessanitti reedii darsii arrabsuu dhufa jettanii hudduu battanii ilaalaa turtan. Warra maqaa arsiitiin daldalu balleessuu dhufe kaayyoon hin balleessan leemmootu arsiis bakka hin buutan ofis bakka hin buutan deemaa goondarii gasa. Maqaa ganda ani irraa dhaladhee baafattee akkanaan hin dubbanne afaan na qabdee bar jiran. Maqaa ganda irraa dhaladhee ebalee arsiili jette ganda ani irraa dhaladhe ganda kabajamaa kana akkaan arrabsuuf kaka'umsi isaan hin goone jiru. Isatu afaan na qabe agarraa sodaadhee isinitti fakkaate waggaa takka guutuu gaafa isin abaartan eenyutti deebisa jedhee of qabaa ture. Kunoo maqaan isii arsiidha. Mee eenyutti deebisatu ganda irraa dhaladhe irraa dhufte namittiin tun eenyutti deebisa jedhee diniin afaan qabamaa ture. Dhugaadha mee eenyutti deebisa jedha kenna. Of arrabsuu ta'a jedhee callise. Of arrabsuun dirqama waan itti ta'eef dhufee of arrabsaa jira. Amma bara of arrabsaa jira isin hin beektan malee anamma of arrabsaa jira. Nu arrabsisiistan kaa maqaa keenya of keessaa qabdanii abdii tokkana ta'edhanii. Ijoollee kutaa biraa maal nuun jetti yaa jedhan. Ijoolleen maal arsiituun yoomuma naqqaati jedhan. Ijoolleen maal arsiituun gisee hunda maal gandummamaa fi maal faarsiti jedhan. Warra akkanaa kanatti arsii maqaa balleesse. Arsiin nagaa rafteetu bulaa jirti. Arsiin miliyoona 17 oli miliyoona 18 akkas. Baay'inni isaanii miliyoona meeqa. Jara kana jara hooleyyii tanniini kunoo warri maqaa kenna balleesse yaa Oromoo. Dhiirri keenya naga'umaan ta'aa jira. Dhalammaan teenna tuni ta jireenya hin qabne maaloo jireenya keessan deematin hin carraaqadha. Aboo riskiin rabbii harka jirti. Rabbiin laa taqnatu min rahmaan jedhe ofirra abdiin irraa hin kutatina rahmanni rabbii bal'a. Shamarran baalee fudhadha. Ismaarti nama narrabsan abbaan barbaade goondaritti heerume abbaan barbaade goojjamitti heerume abbaan barbaade hiike abbaan barbaade fuudhe dantaa isaaniitii miti. Oromiyaa kutaa 11 hunda ilaala. Teennummaan parsantii 100 keessaa parsantii 5 warri jireenya hin qabne warri miidiyaa kanarra jiru. Ila waa'ee arsii keessaa waa isinitti hima. Ijoolleen arsii shamarran arsii jalqaba irratti warri bultii qabanii fi warri maatii fi kabajaa qaban miidiyaa iyyuu fayyadaman harki caala. Maaliif yoo jaarsa qabaatte aadan teennatuun waan baay'ee jabeessiti beektanii safuu waan jedhu tokkotu jira. Miidiyaa waan banattu sodaatti yoo jaarsa qabaatte harki caala. Yoo banattillee hin seentu bakka arrabaa bakka maalii kana jaarsi hin dhiisu. Yoo fireendii qabaattillee akkasi tiktookii iyyuu yaadattu. Yoo maatii kabajaa qabaatte mootu miidiyaa makanaa yookaan hin fayyadamtu yookaan maqama ofiitiin fayyadamtee waanuma karaayyaa waanuma akka maalii kana fayyadamtu. Tunniin warri amma maqaa nu balleesse maqaa arsiitiin dhufan kunniin hoo maali warri siin jedhe warra akka reebisanii jechuun warra tiisotu. Kanaaf kana booda summa billaahi laziim anatu mataa keessan irra deema jechuudha. Anas ta'ee jaartii tiyyas ta'ee nama takkatti afaan banta taanaan hudduu keessi barsiisa ilmaan sharmuun eegganneedha. Kanaaf nullee dharrabsiisina maqaa arsiin balleessina warri maqaa arsii balleessan kana booda anatu sin balleessa. Arsii ummata kabajamaa keessaa baane san warri xiqqeesse hoolayyaa makkaan isiniin jedhuu kan beerri arsii akkanaa takka jedhamu kan godha. Warri har'a waggaa takka guutuu reedii aadammaana jaartii ormaa deemee kutaa biraatti irraa fuudhe jedhee halkanii guyyaan abaaru. Suuraa jaartii tiyya kabajamtuu ani kabajaa mana keessa waliin jiraachaa jiru halkanii guyyaa garagalchanii ol garagalchan. Koomentii bakka deemne hundatti warroota jireenya itti hadhaa'e wanti isin dalagaana godhataniif takka takkaan gad isinii baasa. Jalqaba irratti jireenya hin qaban bultii hin qaban maaliif nuti dabate ilaala. Obboloonni keenyaa biyya faranjii jiran kun gisee faranjii fuudhan bakka akka normaaliitiitti ilaalan kutaa biraa gaafa fuute akka eebititti waan ati ilaaluuf fide maaliin yaa obboleessa kiyya. Kanaaf ganaa fuudhuuf deema hin waccanii isintu ofirratti ilaallataa jechuudha. Isin waccisiisaa jechuudha. Kan duraan kabajaa fi adaba isinitti godhaa ture hundi kee summa billaahi kabajaa fi adaba kee anatu si dhoorre. Sa'aatii itti teettee waa'ee kiyyaa softu sa'aatii itti teettee waa'ee haadha manaa kiyyaa softu san deemtetti hin qulqulleeffattu uffata kee mana kee qaama kee bobaa kee
shurufkaa jechuun ajaa. Shurufkaadhaa warra arge. Namni beerri ajooftu akkanumatti beeksifti. Mata makana gisee hidhattee dhuftu warra tuttoltee dhufti. Haffantee jechuudha. As keessa maaltu jira? Baakteeriyaan ajaa'iba. Haffante rifeensa ofii quban qabdu isii waa'ee kiyyatti hin talti. Asiin tuutumaa ajaan kuni kan isiin hidhatte gama keessatti gurraachate dafqarraa jechuudha. Asiin qunxaan isiin kaa'atte akkas. Maaliif? Of dagatte isiin waa'een isiin irra ooltu waa'ee reeditti waa'ee kiyya. Haga sa'aatii waa'ee kanatti dubbattu san deemtatti ni wasakoota kana ofirraa yaaste an akka beekutti dubartiin biyya arabaa qulqulluu nadiifa uffata irra diratti kabooritti hin deebine. Faantii irra diratti kabooritti hin deebine. Tuutmaajaa irra diratti kabooritti hin deebine. Shaashii irra diratti kabooritti hin deebine beeka malee har'allee shaashima san uffattee dhaabsitti. Horillee amata tokko guutuu nama shaashima tokko irratti argaa turetu guddate jedhan. Maqaa isaanii dhahee feemasii godhuu hin barbaadu. Ka jalaa rabbitu beekaa jechuudha ka gubbaa haga nagaa. Sa'aati teettee waa'ee namaa xiinxaltu. Deemtatti hin kanan gootu hin qulqulleeffattu. Mee dhiirri haa dhabamu mee dhiirri gasi qabu haa dhabamu gaafa sana. Gisee sakkootti nu komatti ani qulqulluu akkanaati. Ani bareedduu akkanaati. Dhiirri akkamitti naa dhufuu dheedhi nu komadhu gaafa sana dhugaa keessi himna. Yookaan akka bineensaa akka re'ee gammoojjii summa billaahi laziim laa hawlaa walaa quwwata billaa. Yoo hunda haasa'u waan bada tafaan hin haaba. Akka re'eetitti dubartiin akka re'eetitti ajooftu maali jira kennu. Ofirraa duute. Mee sa'aatii waa'ee namaa haasootu waa'ee ebaluu xiinxalaa ooltu waa'ee bultii namaa xiinxalaa ooltu kana maaliif qulqullina kana hin eeggannedha. Kanaaf nulleen arrabsiisina maqaarsii hin balleessina warri maqaarsii balleessan kana booda anatu sin balleessa.